jedhan bakka buutonni uummata Haadiyyaa gaaffii bulchiisa naannoo qabaachuu ni jedhu nutti no'us nutti hin qorruus jedhan. Bakka buutonni kun muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin kanneen mari'atan yoo ta'u jijjiirama biyyattii keessaa akka deeggaran kunis dogoggora ammaan dura hojjetame sirreessuuf ka gargaaru ta'uu dubbatu. Hadiyyaan uummata falaasama ida'amuu hojiin kan barsiisedha jechuudhaan immoo ka dubbatan Dr. Abiy Ahmed uummanni nagaa jaallatu kana mootummaan kabajaa guddaa qabaaf jedhaniiru. Gaaffilee uummata biraa ka'an kan bu'uura misoomaa irratti qorannaaleen gaggeeffamuuf ka jiran ta'u kunis kallattiidhaan kan irratti hojjetamu ta'uu Dr. Abiy ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos gabaasa ergeen. Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessatti manni barumsaa tokko ijoollee daree keessatti barataa jiran irratti jigee lubbuun barattoota 7 battalumatti darbe. Barattoonni kanneen biroo 57 miidhaan irra dhaqqabuusaa mootummaan biyyattii beekseera. Galmoo Daawit gabaasa qaba. Har'a ganama barii sa'aatii tokkotti Keeniyaa magaalaa Naayiroobii mana barumsaa dhuunfaa tokko irratti balaa dhaqqabeen lubbuun barattoota 7 darbee jira. Balaan dhaqqabe kutaan barnootaa daa'imman keessatti baratan barattoota barnoota irra turan irratti jigu yoo ta'u balaa kanaan barattoota lubbuun darbe 7tti dabalata 57 balaa salphaa fi cimaan irra dhaqqabeeraa jedhe mootummaan. Saayiree Saggunaa dubbii himaa mootummaa Keeniyaati. In total there were 64 casualties out of which 7 unfortunately lost their lives. Akkas jedhu Mr. Saggunaan balaa kanaan waliigalaan barattoota 64 irra miidhaan dhaqqabe haala nama gaddisiisuun garuu barattoonni 7 lubbuun isaanii yoosuma kana darbee jira. 57 ammoo hospitaalatti yaala fayyaa fudhataa jiru jechuun dubbatan. Balaa dhaqqabe kanaaf eenyutu itti gaafatamaa gaaffii jedhu gaafatamanis dubbii himaan kun ammaaf mootummaan qorannoo taasisuutti jira jechuun gaazexeessitootaaf deebii kennanii jiru. Waajjirri qorannoo qulqullina gamoo Keeniyaa garuu balaan kun qulqullinni ijaarsaa dhabamuu irraa dhufee jedhee jira. Balaa kana booda mana barumsaa kana ka daawwachaa turan Musenyaa Kongoora hoogganaa waajjira qorannoo qulqullina gamoo biyyattii warri qulqullina gamoo mana barnootaa kana ilaale sirriitti hin sakatta'ane jechuun ka'umsi balichaa rakkoo qulqullina ijaarsaa ta'uu beeksisanii jiru. Dabalanis magaalaa Naayiroobii keessatti gamoowwan qulqullina hin qabne hedduun ijaaramaa akka jiran mootummaan biyyattii warra akkas maalna dhibeedhaan gamoo ijaaruu irratti tarkaanfii ni fudhata jedhani. Akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara darbe hagayya bara 2018 Naayiroobii naannoo Hurumaa jedhamutti haaluma wal fakkaatuun gamoon moofa'ee jigee lubbuun nama 3 darbuun ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Alshabaab maadhee waraanaa Moqdishoo kibbaa keessaa haleeluudhaan yoo xiqqaate loltoota mootummaa Somaaliyaa 20 ta'an ajjeesuun kanneen biroo 18 madeessuusaa maddeen nageenyaa raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Maddeen kun akka jedhanitti hidhattoonni kun dilbata kaleessaa ganama maadhee waraanaa El Saaliim irratti boombii of wareegdotaa darbachuudhaan san booda waraana lafoodhaan haleellaatti fufan. Hidhattoonni Alshabaab yeroo gabaabaadhaaf maadhee sana to'achuu isaanii aangawoonni kutaa sanaa VOA'f ibsaniiru. Dubbii himaan humnooti addaa kan Somaaliyaa akka jedhanitti hidhattoota lakkoofsaan hedduu ta'antu maadhee waraanaa sanarratti haleellaa geessise. Mawlid Hassan namni jedhaman kun akka jedhanitti wal waraansi gaggeeffame daqiiqaa 40 akka fudhate yoo ta'u hidhattoonni 13 ajjeefamanii jiru. Gara mootummaarraa garuu meeqa akka ajjeefaman hin dubbanne. Waraanni mootummaa Somaaliyaa maadhee waraanaa El Saaliin baatii darbe jechuun hagayya 6 Alshabaab harkaa fudhachuun ni yaadatama. Ruwaandaa fi Ugaandaa gidduutti muddamiinsa hammaatee jira. Ugaandaan garee shororkeessotaa maadhee taatee kana malees lammiiwwan koo darartii jetti Ruwaandaan. Biyyoonni lameen hariiroo isaanii fooyyessuuf baatii darbe yaada irratti waliigalan mallatteessanii turan. Garuu taajjabdoonni akka jedhanitti waliigalteen tolfamee rakkoo jiru kan fooyyessu miti. Baatii guraandhala darbe Ruwaandaan lammiiwwan ishee Ugaandaa akka hin seenne dhorkite. Kun immoo biyyootii lameen keessatti daldala miidhe. Mootummaan Ugaandaa gamasaan akka jedhutti dhimma lammiiwwan Ruwaandaa deemsa seeraan kan ilaalu akkasumas nageenya Ruwaandaa jeequu kan hin barbaanne ta'uu beeksiseera. Taanzaaniyaan namoota dhukkuba Iboolaan qabaman jettee shakkitu akka gabaastuuf gaaffii dhiyaate deebii hin kenniniin hafte jechuudhaan jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n beeksisee jira. Jaarmayaan kun ibsa baaseen Taanzaaniyaan bakka adda addaa keessa namoota Iboolaan qabamuun isaanii shakkamu hedduun akka jiran odeeffannoon mirkanii hin arganne nu dhaqqabaa jira jedha. Daar es Salaam keessatti warra dhukkubsatan bira kan jiran namoonni odeeffannoo ifa hin ba'iin laataniin kanneen dhukkubsataa jiran kun magaalaalee adda addaa keessatti kanneen biroo irraa adda baafamanii kaa'amanii jiru. Aangoonni Afrikaa bahaaf waaltaa dhukkuba Iboolaa kan ilaaleen sadarkaa of eeggannoo guddaarra jiran. Kunis dhukkubi Iboolaa akka hin babal'anne ittisuun ta'uun beekameera.
Hoogganoonni addunyaa kanneen wiixataarraa gumii tokkummaa mootummootaaf Niiwuork keessatti kan wal ga'an jijjiirama qilleensaa kan naannoo irratti dubbachuufi. Kunis hayyoonni saayinsii rakkoo jijjiirama qilleensaa hambisuuf tarkaanfii guddaa fudhatamuu qabu jechuudhaan akeekkachiisaa yeroo jiranitti pireezidaantotaaf muummeewwan ministeerotaa 60 ta'an walga'ii guyyaa guutuu gaggeessan kanaan cileen gargaaramuurraa gara madda enerjii haaraatti ce'uu ka jedhu balaa ittisuu fi faalama qilleensaa dhabamsiisuuf maallaqa akka ramadamu gochuu of keessaa qaba. Mariin kun pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp walga'ii kanarratti hin argaman ega jedhame booda garuu akka tasaa mul'atanii jiru. Walga'ii namoota amantii hordofan irratti ajjeechaa dhaqqabu keessumaa kan kiristaanotaarra ga'u irratti hirmaachuuf jiru. Kunis hoogganoota Paakistaan, Poolaand, Niwuziilaand, Singaappoor, Masrii fi Kooriyaa kibbaa waliin qoba-qobaatti ituun dubbatiin dura ta'uun ibsameera. Bulchiinsi pireezidaant Tiraamp dhiibbaa guddaa gochuuf duulli gaggeesse kufaatiin isa mudachuusaa pireezidaantiin Iraan Hasan Rohaanii ibsaniiru. Kunis waliigaltee sagantaa nikuleeraa Iraan kan ilaaleen waliigaltee bara 2015 tolfame keessa Ameerikaan bara darbee eega baatee booda uggura Iraan irra keessee abdii kutachuu ishee kan calaqqisu jedhan. Gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa Niiwuorkitti gaggeeffamu irratti ituu imalu dhaqqabuuf ituu imalaa jiranii Rohaaniin kana dubbatan. Akka ibsanitti Yuunaayitid Isteetsi Saawud Arabiyaan baatii darbee warshaa boba'aa Saawudii irratti haleellaa dhaqqabe sana miidhaan ni geessise ol kaasanii afarsan jedhaniiru. Bulchiinsi Tiraamp kutaa sana to'achuuf barbaada jechuun Rohaaniin himataniiru. Walga'ii tokkummaa mootummootaa irratti kutaa sana keessatti nagaa buusuuf karoora wal ta'uun ba'u dhiyaachuu qabaa jechuudhaan kanaafis karoorfachuu isaanii dubbataniiru. Dilbata darbee galgala Afgaanistaan kibbaa keessatti haleellaa samiirraa gaggeeffameen maatii cidha gaa'ilaa gaggeessaa turan keessaa ijoolleef dubartoota dabalatee yoo xiqqaate namni 40 ajjeefamanii kanneen biroo 13 madaa'uu miseensi mana maree kutaa Helmand beeksaniiru. Hajaabul Maajaahid Akhund VOA'f akka ibsanitti jiraattonni konyaa Musaa Qaalaa cidha akka qaban dursanii aangawoota kutaa sanaa beeksanii turan. Miseensonni maatii keenyaa kata'an 13 gara hospitaalaatti geessamanii wal'aansa tattamaaf eda galgala jechuudhaan namni Abdullah jedhaman dubbataniiru. Aangawoonni eegumsa fayyaa kan kutaa Helmand siviilonni 13 naannoo haleellaan sun itti gaggeeffameerraa fidamuu isaanii mirkaneessanii jiru. Dubbiimaan bulchaa kutaa Helmand Omar akka jedhanitti haleellaan kun gaggeeffamuu mirkaneessanii garuu lakkoofsa siviilota du'anii jedhame kana hin mirkaneessine mootummaan qorataa jira jedhu. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gita isaanii kan Yukireen waliin waa'ee malaammaltummaa dubbachuu isaanii Tiraamp amananii jiru. Garuu kaadhimamaa pireezidaantummaa Deemokiraatichaa kan bara 2020 Joo Baayiden qorachuu kan ilaaleen waan dubbatan hin qaban. Gabaasni Wall Street Journal akka jedhutti pireezidaantii Yukireen waa'ee Joo Baayideniif ilma Baayiden Hunter akka qoratamaniif yeroo 8 Tiraamp gaafataniiru jedha. Kunis Baayiden yeroo itti aanaa pireezidaantii Ameerikaa turan ilma isaanii kaampaanii gaazii Yukireen keessatti akka hojii argatu gochuufi jedhameera. Qorannaa jalqabamee ture ilaalchisuun ibsa kennuusaa kan yaadachiisan Koomishinar Indashaw Xaasaw innaa xumuramus qaama dhimmi ilaaluuf uummataafis ni ibsama jedhan. Koomishinarichitti dabaluudhaan haleellaa waxabajjii 15 wal qabatee kanneen to'annaa jala oolan keessaa irra hedduun gadhiisamaniiru. Ammas kan to'annaa jala jiran lakkoobsi isaanii 100 caalu jedhu. Paartileen siyaasaa hangi tokko haleellaa waxabajjii 15 sanaan wal qabatee lakkoobsi namoota to'annaa jala oolanii kan mootummaan ibse akka caalu dubbachuun isaanii ni yaadatama. Haleellaa sanaan pireezidantiin naannoo Amaaraaf hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa dabalatee hoogganoonni sadarkaa olaanaa ajjeefamaniiru. Adeemsi qorannaa sanaa sadarkaa maaliirra akka jiru akkas jechuun ibsan koomishinarichi. እንግዲህ ይሄ ድርጊት ሊፈጸም ከኋላው በርካታ ነገሮች ሊኖሩት ይችላሉ። Egaan gochi sun ennaa raawwatamu booddeesaa waa hedduun jiraachuu mala. Qophee hedduun jiraachuu mala jedhamee akka yaadamu ibsa yeroo sanatti kennineen beeksisneerra. Qorannaan kan Baahir Daaris kan Finfinnees addan cinne geggeessamaa jira. Qorannaan kun keessa isaatti waa hedduu qabaachuu waan danda'uuf akkaataa yakki itti raawwatameef walumaa gala itti qindaa'e waa hedduu waan of keessaa qabuuf qorannaan sun yeroo hanga tokko akka fudhatu beekamaadha. Kanarraa kan hafe qorannaan geggeessamu hin harkifatee ka jedhu sirrii miti. Poolisiin ofiisaa kan hojjetu qaba.
ofiisaa waan qulqulleeffatus qaba. Kanas qulqulleeffatee innaa xumuru waan jalqabes yeroo yeroodhaan uummataaf ibsa kennaa jira. Ibsitti dabalaas akkuma xumurameen kennamaa jedhan. Baahirdaariif Finfinneetti qorannaan geggeessamu innaa jedhamu qorannaan kun adda adda geggeessamaa akka jedhuuf komishinarichi innaa deebisan. አንድ ያው ስያሜያቸው እንደዛ ስለሰየምናቸው ነው። ባህር ዳር የተፈጸመ ኬዝ አለ አዲስ አበባ tokkuma moggaasa isaanii akkanatti waan moggaafneefi Baahir Daaritti kan raawwatame jira, Finfinneettis kan raawwatame jira. Lamaanuu guyyuma tokko raawwataman. Lamaanuu eessaa ka'anii eessa akka ga'an akkaataa ofii isaanii qabu qorannaa innaa xumurru kan ibsinu ta'aa jedhan. Qorannaan innaa xumuramu kan ittaanoo maali? Komishinarichi deebii kennaniiru. ምርመራ ከተጠናቀቀ በኋላ የራሱን የቻሉ ፕሮሲጀሮች አሉ። መጀመሪያ በምርመራ ውስጥ qorannaan erga xumuramee booda ulaagaa ofii isaatii qaba. Jalqaba qorannaa irratti shakkamtoonni qabaman jiru. Sana bu'uura godhachuudhaan qaamni nuti hin dhaqqabne yoo jiraate kanneen sana qabuu qulqulleessuuf sana booda gochi yakkaasuun haala inni itti raawwate irra dhaabachuudhaan itti deemamaa jedhan. Haleelladhuma waxabajjii 15 kanaan wal qabatee seeraan ala namoonni hedduun to'annaa jala oolaniiru jechuudhaan mootummaa irratti qeeqi dhiyaataa ture. Carraan namoota kanaa maal ta'uuf jira? Komishinar Indaashaw Xaasee innaa ibsan jalqaba namoonni to'annaa jala oolan 300 turanii amma garuu dhimmi isaa qulqulleeffamee amma hidhamanii kan jiran 100 caalanii jedhan. Kanneen hidhamanii jiran ilaalchisee to'annaa seeraa jala jiru waan ta'eef innaa xumuramu ibsamaa jedhaniiru. Seeraan ala kan qabame isa jedhuu fi kan badii hin qabaan qulqulleeffamee gadhiifamaa jira jedhan. Paartileen siyaasaa hangi tokko garuu miseensonni keenya iyyuu 300 qofaa miti ka jedhan jiru. Namoota 300 qofaadha kan to'annaa jala jiru isa jedhuuf innaa deebisan. ያው የሰው በስም እና በሊስት አለ፣ ሁለተኛ በቁጥር አለ። Maqaan namootaa toorri isaa jira. Lammata immoo lakkoofsi isaaniis jira. Lakkoofsa hedduutu jira kan jedhamee fi ragaan dhiyaate hin jiru. Namni qabames ilaalcha siyaasa isaaf miti. Haala waliigalaa jiruun shakkamee kan qabame malee ilaalcha siyaasaa qabuun miti. Utuu akkas ta'e namoota hedduutu hidhama ture. Feesbuukii irratti tamsaasamaa kan jiru isinuu beektu. Guyyaa guyyaatti arrabsoo geggeessamu hordofnee miti kan hojjennu. Shakkamaa nama ta'e qofa. Paartileenis seeraan ala qabaman kan jedhan dhageera. Sana ba'ii qorannaatu adda baasa jechuudhaan Komishinarri Poolisii Federaalaa Itoophiyaa Indaashaw Xaasee beeksisaniiru.